Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti dhaabbanni misooma hawaasummaa Direct Aid wiirtuu Najjaash dubartoota harka qalleeyyii ta'aniif deeggarsa horii aannanii fi re'oota taasise. Deeggarsi taasifames horii aannanii 15 fi re'oota 90 yommuu ta'u dubartoota harka qalleeyyii 30 jireenya gadi aanaa jiraataniif taasifame. Itti gaafatamaan misooma hawaasummaa Direct Aid wiirtuu Najjaash obbo Ibrahim Abdul Qadir dhaabbanni Direct Aid biyyoota Afrikaa 30 keessatti hojii tajaajila namoomaa bal'aa hojjechaa jiraachuu dubbatan. Magaalaa Adaamaa keessattis haadholii harka qalleeyyiif kanaan dura deeggarsa gosa garaagaraa taasisuun akka isaan jireenyaan of danda'an gochaa jiraachuu ibsuun guyyaa irraas deeggarsa horii aannanii 15 fi re'oota 90 taasisanii jiraachuu eeran. እኛ ድርጅት አሁን ዳይሬክት ኤድ ትባላለች በ30 አፍሪካ ሀገር ይሰራል ከነ ኢትዮጵያ ጋር በአፍሪካ እና በየመን ቢሮ አላችሁ እና ብዙ ስራ ይሰራሉ እነሱ በቴና ይሰራሉ በውሃ ጉርጓድ ይሰራሉ በሪሊፍ ይሰራሉ በኤዱኬሽን ይሰራሉ በላይቭሊሁድ ማለት እንደዚህ ፕሮግራሞች ለምስኪኖች እንደሚሰጥ ፕሮግራም ይሰራሉ። Ganticharatti itti gaafatamtuun waajjira dhimma dubartootaa fi daa'immanii magaalaa Adaamaa Aadde Lookoo Alaakee argamuun dhaabbata Direct Aid wiirtuu misooma hawaasummaa Najjaash galateeffatan. Warra deeggarsa kenneef hiyyeessa deeggaruun waan guddaadha. Namummaa keessaa inni tokko nama rakkate deeggaruudha. Dhaabbatichi immoo waan kana yeroo garaagaraatti beekamaadha. Isa kanaaf baay'ee ulfaadhu jennaani qaamolee waan kana walitti qindeessanii yaada kana fidanii namoonni rakkatoon bifa kanaan akka deeggaramanii jireenyi isaanii keessattuu dubartoota akka jijjiiramuuf carraa kana kennan baay'ee galateeffannaa akka bulchiinsa magaalaatti maqaa waajjira keenyaatiin guddaa galatoomaan jedhaani. Dubartoonni deeggarsi taasifameefis deeggarsa argatan kanaan jireenya isaanii jijjiiruuf carraa argatanitti fayyadamuu akka qaban ergaa dabarsanii kana malees gama isaaniin hordoffii ni taasisnaa jiran. Warra ammoo carraa kana argataniif hiyyeessi baay'ee jira. Hiyyeessa baay'ee keessaa immoo kallattii garaagaraatiin calalamaniiti kan dhufanii carraa kan argachuu isaaniitti guddaa gammadanii carricha argametti ammoo jireenya isaanii jijjiiruu jireenya isaanii fooyyessuu warra kaleessa dhabee rakkatee rakkoo gidiraa arge ta'uu keessaa bahanii har'a ammoo jireenya isaanii fooyyessanii horii kennameef kana horsiisanii horii aannanii kanas irraa fayyadamanii kun amma akkuma argitan kana loon jabbii jala jira kaan ammoo kan rimaa gurguddaa qabu kan ji'oota 2-3 booda gahuu danda'u waan ta'eef isa kana akka carraatti fayyadamanii jireenya isaanii akka jijjiiraniin baay'ee gurguranii akka isaanii borullee nama hiyyeessa biraa ta'anii hin barbaannu waan ta'eef isaaniifis ergaa kana guddaa dabarsinee jireenya isaanii akka fooyyessaniif nutis ammoo hordoffii cimaa hin taasisnaa kan jedhu sanan qaba. Kanneen deeggarsa taasifameefis deeggarsa argatanitti gammaduun deeggarsa argataniin jireenya isaanii jijjiiruuf qophii ta'uu dubbataniiru. Nama jedhaana bataam tikeechi keebateen dasna jedha garuu dasna jedha. Haa galatooman haa ulfaatan rabbi isaanii haa kennu. Kanaaf jijjiiramuudhaaf baay'ee abdii guddaan qaba. Sababiin isaa maaliif jalqabas harka ammaarraa dhaba malee hojii wallaalaa miti. Kanaaf kanaan immoo jijjiirame dhala biraatiif fakkeenya ta'a jedhee waan yaaduuf waaqayyoon immoo na gargaara abdii guddaan qaba jechuudha asirratti. Ulfaadhaadha horiin kennaa horuun waa ta'u isinis waan guddaarra isin haa buusu nu jiraadha.